لقالوا لقي بانو زاري بيتشا قبي بك أنا أقول كما بيلو بك أنا وتشي دالو وتكتلش إني كتي وأنا تفير سمعتش ما شاء الله تبارك الله أكما أرجيتان جتشودا وامبا ينامتي كماتشيسو في وامبا ينامتي تورو جتشودا فيديو جالك أورات أرجيتاني تو من سايدو تسمو أرجيتاني جرتو جتشودا baga gammadan hundi keessan warroonni Saidoo jaallatan warroonni Roozaadhaa fi Saidoo walitti jaallatanii akka isaan wal fuudhaniif du'aa gochaa turtanii yaa rabbii kiyyaa ati Roozaadhaa fi Saidoo tokko godhi yaa waaqa kiyyaa ati Roozaadhaa fi tokko Saidoo tokko godhi jettanii amantaa qabdanii wallahi koomenti keessan nan laala du'aa gochaa turtanii jechuudha maasha Allah tabarakallah baga gammadan hundi keessan iyyuu baga rabbiin du'aa keessan isin irraa qeebale baay'ee tokko gammadee jira baay'ee tokko natti tolee jira jechuudha rabbiin hunduma keenya iyyuu baga gammachiise isiniin jechuun barbaada hunda keessan bakka jirtanitti rabbiin isin haa gammachiisu ammallee akkuma har'a gammadanii jechuudha baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko natti tole jechuudha dhugaa dubbachuufi egaani akkuma argitan viidiyoo guyyaa har'aa sababii isheen furdoo taatee fi beelloo waan dhabamuuf beelloo itti tilmaame jedhe gana piroosesii baay'eetu hafee jira hunda isaayyuu bifa viidiyootiin isiniin dhiyeessa jedhe nutis kan barbaannu Saidoorraa bifa viidiyootiin nuuf dhiyeessu maaliif jennaan nutis akka daawwattoonni isaanii uummanni koomentii warroonni isaan jaallannu warroonni isaan kabajuunyu uummanni koomentii hubannutti guyyaani kaasii nutti agarsiisu viidiyoon nuuf waraabu sila waan hundumtu viidiyoodha waan ta'eef amma viidiyoon nu agarsiisee jira kan inni jalqabeenis viidiyoodha waan ta'eef viidiyoon nuuf xumuramu akka nuti illee amanaa deemnu jechuu akka nuti illee garaa guutuuni gammaduu dandeenyu jechuu amma beelloo isaan argisiisan kana mastaawoqiyaadha jechuu hin dandeenya jechuudha maaliif jennaani beelloo lakkoofsa argisiisanii astaawwaqaa jiru asii bitachuu dandeessu maarredha jedhanii jechuu kun akkas nutti fakkaata ijoollee baay'eetti jechuudha diraamaa nutti fakkaata amma wanti nu irra guddaatti eenyu yeroo itti nikaa godhatu jaarsolii sheekolii keenya fudhatee dhaqeetu nikaa godhataa jechuudha mana abbaa deemanii abbaan nikaa godhaa jechuudha kanaaf yeroo sana viidiyoo nuuf waraabu yeroo itti jaarsolii ergee mariisisullee viidiyoo nuuf waraabu jechuudha maaliif jennaani akka eenyuutti akka wabiitti viidiyoo wabii hundi keessaniyyuu argitanii jirtu mucayyoo fudhatee dhufee jalqaba jaarsolii ergate guyyaa nikaadha waan inni qopheesse jaarsolii ergate sirriitti baqa ulfina qabeessaa yookaan seera qabeessaan fuudhee wabii argitanii jirtu akka wabiitti viidiyoo nuuf waraabu kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa jedhee viidiyoo waraabee gannu dhiisuu qaba warra akkas jettan illee laayikii godha warroonni yaada kiyya deeggartanii jechuudha warroonni yaada kiyya isiniif ta'e hundi keessanuu laayikii biqirsii godha maaliif jennaani ayyuu dhaqee biintini beelloo itti argisiise malee ayyuu jechuudha beelloo argisiisee maa akkuma roozaa kanatti beelloo qeetti kaa'eetuma xiqqoo ture immoo fuudhee jechuudha guyyaani kan argine guyyaanni jaarsolee ergee maatii mariisisee maatiin mucayyoo eebbisanii maatiin isa eebbisanii waraqaa fuudhanii hin argine jechuudha kan wabii immoo arginee jira argitanii jirtu seera qabeessaan hundasaa tartiibaanitu nu waraabee jechuudha kanaafuu hundasaa seera qabeessaan nuuf waraabu nuti namannaa kan kanaachii namannu mastaawoqiyaa waan hojjetan nutti fakkaata warri jettanii koomentii jalatti guyyaani kaa viidiyoo nu waraabii yeroo jaarsolee ergitu viidiyoo nu waraabii akkana jedhaaniiti dubbadhaan isin jira koomentii keessan jalatti inni koomentii hin dubbisa roozaan illee hin dubbisti maal jetti amma roozaani warroonni koomentiidhaan itti heerumii Saidoon nama gaariidha Saidoon baqqaa nama xuruudha Saidoon amallisaa bareedaadha akkasuma yaan haasoftu miti siitaa warri jettan galatooma ulfaadha ammanii kunoo itti heerumaatiin jira naaf ta'eeti jira jaalladheetiin jira maraxadheetan filadhee jira waan ta'eef baqqaa itti heerumaa yaada keessan illee dhagayeeraa jette mucayyoon koomentiin dubbisu jechuudha biqirsi minaamina isiniin kennan malee koomentiin namaa maal akka jedhu namni yaada maalii barreessaa namni maal dubbata hundi isaaniiyyuu koomentiin ilaalu jechuudha amma nuti gammachuun keenya har'a gammanne guyyaani kaasaanii arguu barbaanna dhugaa rabbi guyyaani kaasaanii arguu barbaanna maaliif kan ayyuu hin argine guyyaani kaan argine akkasumatti dhufee beelloo keewwatee mazargii godhee fuudhee jechuudha kaameraa dudduubatti nikaa godhatee jechuudha amma sirriitti guyyaani kaa ilaaluu qabna sirriitti jechuudha dhugaa rabbi maaliif jennaan walitti waan jaallannuuf hin beektanii amma waa'ee namaa keessa maal si gashee minaamin jechuu dandeessu garuu walitti waan hin jaalladhuuf akka isaan gargar baane waan hin barbaaduuf maaliif jennaan amma qaldiitti walii kun hin jiru beektanii amma ayyuu akkuma qaldiitu bakka adeemtu hiikeera jedhee ni karaa buusee jechuudha isheellee akkasumatti baatee sokkitee jechuudha
Maaliif namni nikaa godhatu tokko jaarsolii ergatee abbaan intalaa nikaa godhu hin beektu warroonni nikaa godhatan akka itti gandi yaa'ee ollaa yaa'ee firri yaa'ee gaafama intala keessan nikaa godhatanii yookaan nikaa godhamtanii dabartanii hundi naannoon ollaan dalgii osoo hin taane warri namni itti siqu warri gurbaa intalaadha naannoo ollaa warra fira kana wawwaamtaniitu waa qopheessitanii eeddanii jaarsoliin nikaa hidhanii galuu jechuudha. Hin beektu hundi keessan waan isinitti himuu qabu waan ta'eef hundi keessan hin beektu. Kanaaf akkasitti akka isheen heerumtu barbaanna hin beektu miti akkasitti akka isheen heerumtu barbaanna malee beelloma gaddirattee fi kalaasaayidon fuudhee gale hin ta'u. Maal jedha inni mari'anneeyyuu turre dalgiin godhannu akkasumatti wal fuuna jenneetu mari'annee turre. Garuu ammoo salqima xiqqoo ishee godhanneetu jaarsolee ergannee nikaa godhanneetu wal fuunaa jedhe. Akkasitti bareedaadha saayidoo keenya akkasii sirraa barbaanna. Maaliif akkatti sirraa barbaanna beektee? Waan si jaallannuuf waan roozaa jaallannuuf akkasii wal fuutanii walii wajjin jiraattanii waan barbaannuuf roozaan illee miidhamte baay'ee tokko miidhamte bo'aa turte kaleessa dheengaddas miidiyaa irratti ishee beenna har'a ammoo si illee hin beenna baay'ee tokko miidhamtee jirta baay'ee tokko madooftee jirta namumtiin deemaadhaafitu bakka of gammachiisuudhaaf deemta malee garaan kee keessi gubataadha madaa taatee jirta. Kanaaf lammata akkati miidhamtu akkati goddaamtu barbaanna nuti si jaallanna nuti daawwattoota keeti otuu sin jaallannu ta'e yuutuuba kee gassaanne ilaallee namni irraa dubbatu hin jiru yookaan immoo namni daawwatu hin jiru namni nama jaallatu laala joo namni namuma jaallatu dhaqee yuutuuba isaa gadhee ilaala amma yuutuuba adda addaa jira miidiyaa kanarra namni gadhee dhaqee ilaalu jira akkasitti ol dabarsee irra darbaa jedhu jechuudha. Kanaaf nuti warri koomentii illee akka deeftanii nikaa godhattanii akka deeftanii jaarsolii ergattanii wal fuutanii iddoo tokkotti galtan barbaannaa jechuudha. Kanaaf rakkoon qaba akkasitti naasaara noormaaliidha. Baabaa hin boo'in ijoollee gaamana obboleettii kootiin jiraan baabaa hin boo'in sagalee itti seenaa gurbaa. Mana obboleettii kootiin jira har'a deemeen jira ammayyuu achiin jira jechuudha. Garuu immoo wanni sila wigaa footoo gadhiisee ture sa'aatii 4 dura maaf natti himne garuu warri viidiyoo dadaddan kaleessa dheengaddanatti himtu har'aan ba'ee jennaan maaf natti himuu diddani maal jechuudha maal yaaddaniiti biyyirraa dalageeraan hin argine garuu tu argeeratee nan dalagan ture sa'aatii 4 dura footoo gadhiisee ture footoo post godhee ture saayidooni ani hin argine. YouTube marraun seenne dhugaa rabbiyotu namni garuu WhatsAppidhaan natti meera ta'e nan laalan ture garuu argine maaf natti himne garuu warra irraa hojjettan maal ijoo maannuma maal rakkoo maalii qaba gaa maal jechuudha dhugaa sinittaareen jira yoo dhaggeeffattan dhugaa maaf natti himne kaleessa dheengaddoo natti himtu maalirra maaltu dhalate rakkoo gurbaa hiwacin sagaleen viidiyoo keessa sagaleen viidiyoo keessa seenaa ante abbaa YouTube na qabata.